Akkam jirtu jaallatamoo saba Oromoo bakka jirtanitti nagaan keenya isiniif haa ta'u. Har'a kutaa lammaffaa barnoota keenyaa itti fufnee jirra. Barnoonni keenya kutaa darbee maayikii jijjiirru ture kutaa tokkoffaa. Har'a immoo wanti nuni waliin ilaallu mobaayilotuma kanneen kanarraati. Kutaa lammaffaan barnoota keenyaa har'a immoo ispiikariidha jechuudha. Ispiikariin faayidaan isaa maali? Mobaayilii tokko rakkina ispiikarii godhate kan jedhamu yoo maal ta'edha? Milikkita akkamii yoo argisiisedha? Kanneen kana waliin ilaallaa jechuudha. Bilbilli tokko rakkina ispiikarii qaba yoo ta'e, ispiikariin gosa lamatu jira. Kan muuziqaa fi kan bilbilaa jechuudha. Yeroo bilbila fayyadamnu kan dhageessisuu fi yeroo muuziqaa dhaggeeffannu kan nuuf dhageessisu jechuudha. Lachuun isaayyuu ispiikarii jedhama jechuudha. Lamaanuma isaayyuu wal duukaa hin ilaallamaa. Bilbiloonni ispiikarii lama hin qabne jiru. Kanuma muuziqaatiin kan ittiin silkii hojjetan jiru. Warreen kanas isinittin argisiisaa. Fakkeenya isaanii qabadhee waan hin jiruufi bilbila ispiikarii tokkoon muuziqaas bilbilas ittiin fayyadamnu isa kam akka ta'e isinittin argisiisaa jechuudha. Walumaa galatti bilbilli keenya sagalee homaa tokkoyyuu hin qabu yoo ta'e rakkina ispiikarii qaba jechuudha. Ispiikariin isa kam akka ta'e immoo waliin haa ilaallu. Bilbilli inni kun amma ispiikariin isaa kan muuziqaas kan silkiis tokkumadha jechuudha. Ispiikarii lama hin qabu kun. Tole egaa ispiikariin ishee kanadha jechuudha. Bilbila kana keessatti ispiikariin lama hin jiru. Muuziqaadhaaf kan nu gargaaru isuma kanadha. Bilbila ittiin bilbiluufis kan nu gargaaru isuma kanadha jechuudha. Akka laawud ispiikariittis akka iir ispiikariittis kan isa kanaa kanumadha jechuudha. Isuma kanatu sagalee xiqqeessee sagalee guddisa malee ispiikarii lama hin qabu jechuudha kun bilbilli kun. Bilbilli kun yoo ispiikariin isaa gubate akkamitti baasnee gashina isa jedhuuf baay'ee salphaa tokkodha. Ispiikariin bilbila kanaa shiboodhaan yookiin waayiriidhaan kan godhamee jirudha jechuudha. Salphaadhumatti waayirii isaa kana kaawuyyaa keenyaan gadhiisisnaa jechuudha. Kaawuyyaa ho'ee jiruuni. Kaawuyyaan ishee kanadha. Kaawuyyaa ho'ee jiruun miila ispiikarii shiboo ispiikarii kana asirratti fayyadameeru kana hin gadhiisisnaa jechuudha. Isinitti argamaa jira deeyyaadha. Ispiikarii gubate irraa baasnee ispiikarii kan biraa dhaabuu dandeenya jechuudha. Ispiikarii masa kanatti deebisee isinitti agarsiisaa. Kun hin gubanne waan ta'eef isinitti agarsiisumaaf barnootumaaf akka nuuf mijatutti jedheeni. Bakka isaatti liidii dabalannaa. Liidii namni beektan beektu warri hin beekne kun liidii jedhama. Kanaanitu fayyadamaa jechuudha. Bakka amma ispiikaricha irraa baasnetti liidii kana dabalannaa jechuudha. Akka sirriitti nuuf qabatutti. Akkuma argartan liidii itti dabaladheen jira jechuudha. Bakki ishee kun akka liidii qabatutti jechuudha. Miila lama qabdi. Lachuu ishee irratti kirrii tokko tokko goonaa jechuudha.
Nuuf qabatee jira jechuudha lachuun isaayyuu. Qabachuu isaa sirriitti cheek godha. Harki isaa ilaalaati. Biraaf hin ba'u isaa ilaalaati. Hojii gaarii ta'e hojjedhaa jechuudha. Okay. Spiikarii kanaa xumurree jirra jechuudha. Spiikariin kan bilbila ishee kanaa kana fakkaata jechuudha. Egaan amma immoo warra spiikarii lama qabanin isinitti agarsiisa. Bilbiluma xiqqaa ta'e spiikarii lama. Dhiirri spiikarii qofaatti kan qabuu fi spiikarii kan muuziqaa kan qofaatti qabuun ilaallaa waliini. Tole egaa isa ammaarraa wanti adda isa taasisu kun spiikarii qofaatti kan bilbilaa yookiin dhiirri spiikarii kan xiqqeessee haasa'u qofaatti qabaachuudha. Spiikarii inni qofaatti qabu ishee kanadha jechuudha. Kun qofaatti spiikarii kan gurraa yookiin dhiirri spiikarii qabaachuudha. Isinitti mul'ata yaada. Spiikarii kanaa jijjiiruun kaawuyyaas nu barbaadu, bilooyeris waan tokkoyyuu meeshaa kan biraa waan nu barbaadu hin qabu hiikuu qofaadha jechuudha. Inni hiiknaa spiikarii fayyaa ta'e iddoo kana gashinaa. Jijjiiruun ishee kanumaa jechuudha. Wanta biraa piroosesii addaa tokkoyyuu hin qabu jechuudha kun. Tole spiikarii kan muuziqaa isaa immoo isinitti argisiisa. Spiikarii muuziqaa kan kanaa as jala jiraachuudha. Ishee kanadha jechuudha spiikariinsa. Kan muuziqaa qofaatti qaba. Kan spiikarii kan bilbilaas qofaatti qaba. Sirriitti hordofa. Spiikariin kan muuziqaa kan kanaa ishee kanadha jechuudha. Ishee kana immoo waayirii kan qabdu yookiin shiboo waan qabduu fi kaawuyyaadhaan baasnee jijjiirra jechuudha. Akkuma samma ilaallee kaawuyyaatiin kirrii isaa gadhiisisnaa jechuudha. Gadhiiseetu jira. Kun spiikarii isheedha jechuudha. Gashuufis wanta biraa piroosesii waan nu barbaadu hin qabu. Kaawuyyaamaan isa gubate irraa baasnee gannee bakka isaa haaraa buusnaa jechuudha.
Okay, speakeriin kanaa isiniif galeera yaada. Okay, speakeriin kanaa isiniif galeera yaada. Ashaamammoo kan tachiin isinitti agarsiisa. Bilbila kanarratti spiikarii gosa lamatu jira. Eer spiikarii qofaatti qaba. Spiikarii ishee kan gurraa kan bilbilaa jechuudha. Qofaatti qaba jechuudha silkiin kun. Kun eer spiikarii yookiin spiikarii gurraa yeroo bilbilu xiqqeessee kan nuuf haasa'udha jechuudha. Spiikarii muuziqaa kan muuziqaa isaa immoo asirra jira qadaaddii isaa irratti hafee jechuudha kun. Kun spiikarii kan muuziqaati jechuudha bilbila kanarratti. Yeroo muuziqaa dhaggeeffannu kanaan dhaggeeffannaa jechuudha. Akka sagaleen nuuf dhaga'amu kan godhu spiikariin isaa ishee kanadha jechuudha. Spiikariin isaa ishee kana jechuudha. Kana gashuufis kaawuyyaa homaa tokko nu barbaachisu. Asuma irratti gadi lixxafuu qofadha. Irraa baaseen isin agarsiisame. Ho'isuu isin barbaachisa xiqqoo. Maastiishiidhaan qabatee waan jiruuf ho'inaan gadhiisaa jechuudha. Keebilii mataa isaa qaba. Asuma irratti gaafa laxxafamu asii boordii wajjin wal quunnamaa jechuudha. Gaafuma qadaadamu wal quunnamaa jechuudha. Kun konneektarii mataa isaa danda'e qaba. Yeroo qadaaddiin isaa qadaadamu asirratti konneektii ta'a jechuudha yookiin wal quunnamaa jechuudha. Kun kanaaf bayyaduu yookiin immoo guggubuu waa tokko isiniin gaafatu jechuudha. Spiikarii kana asirraatii iddoo masaa galchattu jechuudha. Qadaaddii isaa irraa jechuudha. Yoo gubatee jijjiiruudhaaf asirra galfattu kana booda kan asirratti laxxaftu waan biraa tokko isiniin barbaachisu jechuudha. Kan spiikariin isheen gurraa ishee immoo kaawuyyaatiin baatee galti. Liidii ishee kana gadhiisistu. Kun liidii ishee kana gadhiisistu qofa jechuudha. Akkuma argitanii liidii ishee gadhiisistu spiikarittiin keebilii mataa ishee qabdi. Gaafa gashitanis liidittii immoo deebistanii akkuma baastan kanatti deebistanii fayyaddu jechuudha. Waan biraa isin hin barbaadu. Kun kanumaan furamuu danda'a jechuudha. Rakkoo spiikarii furuu dandeessaniittu jedhee yaada kutaa lammaffaa keenya har'aatiin. Waan isinii hin galle yoo jiraate koomentii naaf barreessaa. Barnoonni keenya har'aa kun akka isiniif galu abdii guddaan qaba. Waan isinii hin galle yoo jiraate na gaafadhaa. Viidiyoo kana laayikii sheerii gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. YouTube chaanaalii keenyaaf haaraa yoo taatan sabiskiraayibii godhaa. Hiriyoota keessanis akka qaqqabuuf sheerii godhaa. Barnoonni keenya har'aa kanuma fakkaata. Nagaatti.